أنا نتفقت فيا قبل اللي نتفقت ونملك نرتين ديجا قبل كنافو هم فيتي وقتا وتا ملء إنسان كان الراه نفط جدّودا إنسان كان هدو جبسيتي هدو جالتي نبيتني إنسان كنا قبل Maalu awwaa'ee roozaa kana waa'ee viidiyoo qofas viidiyoo muqufatti waraabuuf jedhaa yaadaa ture dubbii aadaa deemis sadarkaa gana ga'e moo wayyaa rabbii akkatti garaa nama raasan dhugaa rabbi mee abbaa isaa san ilaala mee abbaa akaakayyuu kan ilaala mee akaakota kanneen wayii akkasi qabattee haftee wallaa abbaan ammoo jechuudha akaakayyuu mataa gaggargalchanii mataa ol isaanii waliin hin deebisne yaa rabbi. Yoo fayyaa qabaatte yoo sammuu isii nagaa qabaatte viidiyoo tan argitee osoo uummanuma fedhe iyyuu ta'e hin hafti jedhee hin yaadu yoo lubbuudhaan jiraatte tarii wanni ammaa kun namaan galu sanuuf biyya keenya keessa sanitti wallaahi baay'ee ulfaataadha namni gabbee wal deebisaa isaa yaani gabbaa waan biraati wal deebisaa isaa ammoo shakkiidha dhalli namaa kun isii miidiyaa akkan waa beekamtuu miti. Hiyyeessa meeqa kamtu wallaa gabbaa'ee dureeyyii mataa dhuunfaadhaa irti jechuudha rabbumaaf mataa godhu rabbiin bakki isii jirtu haa mul'isu ana osoo danda'amoo miidiyaa kanarra osoo hin taane miidiyaa kanaan duubatti osoo barbaadame irra bareeda jedhee yaada maaliidhaaf tarii mucaan koo harka namaa yoo seente gaafa harka diinaa seente miidiyaa kanarraa argaa waan jiraniif isiidhaafillee gaarii miti maatii ishiidhaafillee dhiibbaa qaba jedhee yaada akka yaada kiyya dhuunfaatitti. Osoo barbaaduun ta'e keessumaadha osoo barbaadanii yoo danda'ame akkasirra gaariidha tarii isaan abdii kutatanii keessaan barbaadanii waan barbaadamanii miidiyaarra baasuu danda'anii isaaniif rabbiin waliin beeka haa ta'u yoo lubbuudhaan jiraatte mucaan tun akaakota isii kanarraa hin hafteedha hin yaadu haalaan isaan itti eegaa jiran haalaan isaan qalbii cabaniitiin kaameraa afoo taa'an kun wallaahi waan qalbii nama raasuudha. Ani isiin badeet isaan isiin jalaan baddee akkana ta'anii miti ani isaanii kan argee qalbiin na cabe jechuudha dhugaa rabbiif maaliidhaaf sa'aatiin kun sa'aatii isaan miidiyaarra taa'anii akkana mataa isaanii qaqqabanii miti obboleettii teenya rabbiin haa mul'isu yoo ofiinillee dhokatte ta'e tarii dhalli namaa kun maatii aaruu danda'a waan garagaraatti aaruu danda'a rakkina ilma namaa kana ta'een rakkina dhabee hin jiru wallaahi ilmi namaa gammachuu kan keessee agarsiisa malee namni harkeeddu jechuudha gadda isaatti agarsiisu abadan abadiin maaliidhaaf gadda san keessa yookiin rakkina san keessa waraanteeti madaasu akka bakka hunda qabatu goota waan ta'eef kanaaf ilmi namaa hundumtuu dhukkubsataadha rakkataadhallee. Rakkinni isaa ammoo ka beeku rabbuma waan ta'eef obboleettii teenya rakkina kan kee waasee jiru rabbi quba qaba rabbi sirraa beeka waan ta'eef rabbi ifasee haa baasu bakka jirtu rabbi si haa birmatu dhugaa rabbi maatii kan keellee sillee wali isin deebisee qalbii keessa isin haa gammachiisu wallaa jireenya addunyaa tanuma maal godha silaafuu iyyuu ilmi namaa akkan walii gadhama subhaanallah yaa rabbii kennu laaffisi. Anammoo yoo fayyaa qabaate yoo nagaa qabaate please maatii yookiin maatii akkasi gaddaniif maatii akka garaa nyaattuudhaaf takka qalbii isaanii balleessuudhaaf yoo kadha kottu ta'e wallaa rabbii kan keetii wal dhabda qalbii isaanii kun akkana cabuu isaanii hamilee isaanii kun akkana gaddeebee mataa isaanii gaggargalchanii jechuudha abdii kutataniiti silaam miidiyaarra taa'an malee sila namni kun nama miidiyaarra taa'u miti jechuu sa'aatii kanaadhaan rabbiin ifattisii haa baasu rabbii isii walii haa jiraatu bakka jirtutti eessallee akka jirtu rabbii qofatu quba qaba waan ta'eef rabbii isii birmateef isii olaa haa baasu du'aa godhaaf ijoollee keenya intalli kun intala islaamaatii intala oromootii akkasuma nama miidiyaa kanarratti isinillee beektanii nama miidiyaa kanarratti isinillee ittiin gammadaanii koomedii garagaraatiidhaan isin keessummeessaa turte keessaaf yeroo yamaniin turanitti. Wallahi rabbiin lubbuma siyaatisu jedhan lubbuu siitiidhaan jiraannaan uumaan taatu garuu ammoo nama sodaachisu biyya keenya san keessa gabbahu malee wal deebisaan ulfaataa rabbiin nagaa haa buusuu fi rabbi waliin haa jiraatu rabbiin qaba cabni qalbii caba maatii isii kana rabbii haa fayyisuu fi tarii namni yoo harkaa qabaatee nama walii galanii akkanallee ka godhaa jiraatan ta'e wallaahi rabbii isinirraa haa ibsu rabbiin isinirraa haa banu waa isin dukkanaa'e waan akkana isin godhe sadarkaa kana isin ga'u rabbi beeka waan ta'eef rabbiin isin haa laaffisuu du'aa godhaa fi isin jechuu barbaadeef rabbiin haa laaffisuu fi wallaa waa hundaayyuu
rabbi ifatti si haa baasu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.